Akkam jirtan hordoftoota keenya, nagaan keenya kan kabajaaf jaalalaa iddoo jirtan hundatti sinaa qaqqabu. Egaan hordoftoota keenya viidiyoo irraa kana keessatti akkamitti akka WhatsApp keessan irratti dark team yookiin dark mode akkamitti akka fayyadamuu dandeessan kan isinitti argisiisnu ta'a jechuudha. Kanaan dura YouTube irratti Messengerii fi akkasuma Telegram fi WhatsApp irratti dark mode isin barsiisuun keenya ni yaadatama jechuudha. Har'a immoo akkamitti akka WhatsApp beta irratti akkamitti akka fayyadamuu dandeessan kan isinitti argisiisnu ta'a. Hamma xumura barnoota keenyaatti nu faana turan affeerraa keenya. Please subscribe my YouTube channel. Subscribe now. Duraan dursa wanti gochuu qabdan WhatsApp keessan isa kanaadha jechuudha. Isa Play Store keessa gabbuu kana backup godhattu. Backup jechuun fakkeenya yeroo WhatsApp keessan irra galtan tuqaa sadan kanarratti yeroo cuqaastan as iddoo settings jettutan irratti click gootu jechuudha. Kanaan booda iddoo as iddoo chat jettutan irratti bakka irratti erga cuqaastanii as iddoo gara jallaa kana chat backup bakka jettutan irratti click gootanii backup kana hojjechiifachuu jechuudha. Maaliif akka haasaan isin yookiin yaadannoowwan garaa kan haasaan isin chatiin namaa isin barreessitan hundi akka booda isiniif deebi'uuf jechuudha. Maaliif akkana goona WhatsApp kana amma delete gochuu deemna jechuudha. Ammaaf kana firra install goona haaraatti gabbuufannaa jechuudha. Kana sakandii takkaaf qabdanii teessaniini eegasi install gootu bifa kanaan. Erga install gootanii xumurtanii as Google Chrome keessan irra galtu. Google Chrome keessan irra bakka kanarra galtaniiti search gootu jechuudha. WhatsApp beta tani haala kanaan barreessitu gootu. Kana booda fuula kana qabatee isin dhufa jechuudha. Bakka kanarratti xinnoo yeroo gasiitan as WhatsApp for Android beta jedhe isa kana irratti cuqaastu. Ergasii haala kanaan isin dhufa xiqqoo gabbuutu jechuudha. Yeroo gabbuutan as iddoo WhatsApp for Android isin jedhu kana argattu jechuudha. Bakka kanarratti click gootu. Yeroo haala kanaan isin irratti bakka kana isin dhufe iddoo beta tana isi lama tuqaa lama duwwaa tuqaa tokko afur qabdu kana buufattu jechuudha. Iddoo beta tana irratti click gootu. Kanaan booda ni eeggattuuni. Haala kanaan akka isin download gootan isin gaafata jechuudha. Bakka download jettuun irratti click gootu. Anammaaf gabbuusee qabu waan ta'eef iyyuu lammaffaa gabbuusuun nan barbaachisu. Isin ammoo iddoo download gootu tanarratti click gootu jechuudha. Bakka kanarratti click gootu. Anammaaf amma cancel ofirraa godha. Erga download gootanii yoo feetan iddoo kanarratti open isiniin jedha. Yoo hin barbaanne immoo iddoo kanaa baatu jechuudha. Iddoo kanaa baatanii my file keessan bira deemtu. My file keessan kanarra dhuftanii iddoo kanarratti click gootu. Ergasii as iddoo download settu tanarratti click gootu. Yeroo click gootan as bakka kanarratti WhatsApp beta jedhee jira kinoo isa kanarratti click gootu. Amma install gootanii full screen keessan irratti buustu jechuudha. Ergasii haala kanaan ergasii dhufe open irra cuqaastu jechuudha. Kanaan booda WhatsApp keessan banachuu ni beektu waan ta'eef iyyuu ni banattuuni lakkoofsa keessan galchitu jechuudha. Yeroo asirra geettan haala kanaan next gootu. Okay. Amma koodii keessan eeggattu jechuudha. Amma koodiin keessan isin ergamu ni eeggattu. Ana manaa ergameera. Haala kanaan koodii keessan sana itti galchitu jechuudha. Kana booda as iddoo continue turre cuqaastu allow gootu. Bakka kanarratti amma chatiin kanaan dura nama barreessitan akkasii deebuuf iddoo restore jettu kana tuquu qabdan. Escaping godina iddoo restore jettu kanarratti click gootanii chatiin isin namaan dura kanaan dura nama naasootan guutummaa isaatti akkasii deebuuf
bakka sanarratti qasu egasii next gootu amma haala kanaan isin dhufa maqaa keessan barreessitu jechuudha sitti namaaf kanuma barreessu next gootu jechuudha. Next yeroo gootan haala kanaan fuula kana qabatee isin dhufa amma bakka kanarratti never iddoo tana gochuu qabdu jechuudha. Never iddoo kana erga gootanii as dangootu haala kanaan erga banattanii jettanii tuqaa sadan kanarratti cuqaastu amma wanti nu hafu darki mooddii hojjechiifachuudha jechuudha. Fuula adii kana gurraachifachuudha. Ija keenyaaf akka gaarii nuuf ta'utti fuula adii kana gara gurraachaatti jijjiirannaa jechuudha. Amma ija keenyaaf keessaayyuu warri halkan naannoo ifaan hin jirretti ilaaltan WhatsApp keessan darki mooddii hojjechiifachuu qabdu jechuudha. Yeroo tuqaa sadan sanarratti cuqaasan as iddoo setting ittiin irratti kilik gootu xiqqoo yeroo gasiidhaan bakka kanarratti chats iddoo irratti kilik gootu. Yeroo kana amma xiqqoo bakka kanarratti ni argitu jedheeti yaada isuma jalqabarra jiru kanarratti kilik gootu. Amma filannoo sadan kana isin filachiisa jechuudha. Isin kan filachuu qabdanii as iddoo darkeetu tana filachuu qabdu. Kinoo isa kanarratti kilik goona bakka kana ergasii fuula keenya duratti kan jiru kana okay goona jechuudha. Haala kanaan WhatsAppiin keenya nuuf gurraachateera yookiin darki mooddiin nuuf hojjeteera jechuudha. Haala kanaan dhiibbaa ija keenya irra ga'u kamiyyuu irraa bilisa taanaa jechuudha. Akkuma isin amma argitan ija keenya irra miidhaa tokko hin qabu jechuudha. Yoo bakka ifaan hin jirrettis teennee bilbila keenya ilaalle miidhaan bilbila keenya irra yeroo nuti WhatsApp irratti chat namaa goonu ifni adiin ija keenyatti balaqqeessa'u sun guutumaan guututti nurra badeeraa yookiin ofirraa ittisneerra jechuudha. Akka itti fayyadamtan abdii qabna jechuudha. Hundi keessanuu yoo kanatti fayyadamtan baay'ee gaarii ta'a jechuudha. Marree hordoftoota keenya barnoota keenya har'arraa akka waa hedduu hubattan abdii qabna. Barnoota keenya itti aanuun ammoo hamma walitti deemnutti viidiyoo keenya like gochuun akkasumas share gochuun yaada qabdaniif koomentii irratti nuuf barreessuu ni dandeessu. Har'aaf kan qabannees ni dhaanne kan ammaan hordofaa turtanidha. Waan daawwattaniif galatoomaa jecha barnoota birootiin hamma walitti deemnutti nagaan nuuf tura.